Bara durii namicha ijoollee dhiiraa 4 qabu tokkotu dhibamee qarqara du'aa gahe. Ijoolleen isaa dhibamuu isaatiin durattis ta'ee dhibamuu isaatiin booda carraaqqii jiruu isaanii gara fuulduraa jijjiiruudhaaf godhan tokkollee waan hin jirreef hedduu itti dhagahamee dhimma jiruu isaanii gara fuulduraa malisiisuudhaaf yeroo hedduu ofitti waamee yoo gorsuu yaalellee jarri dhagahuu fi hin dandeenye. Irra deddeebi'ee yaalee isaan gorsa fudhachuu dinnaan mala tokko malate. Mala sanaanis ijoollee isaa 4 walitti waamee waa tokko itti hime. Innis bara dheeraadhaan dura qabeenya gatii guddaa baasu iddoo qonna isaanii keessatti akka awwaaleedha. Ijoolleenis hedduu gammadanii iddoo inni itti awwaale gaafatan. Namichis barri isaa bara dheeraa waan tureef ammatti iddoo isaa yaadachuu hin danda'u. Garuu qabeenya guddaa gatii guddaa isinii baasuu danda'u iddoo qonnaatti awwaaleera waan ta'eef qotaatii baafadhaa jedheen. Achi booda abbaan ijoollee sanii osoo xinnoolleen turin du'aan addunyaa kanarraa boqate. Booda irratti ijoolleen sunis qabeenya guddaa abbaan isaanii dhaabeem sana fudhachuu waan barbaadaniif iddoo qonnaa sana otuu eegalan. Yeroo dheeraadhaaf guyyaa garagaraatti iddoo abbaan isaanii qabeenya guddaa itti awwaaleera jedhee itti himisan irra deddeebi'anii yoo qotanis waa tokkollee arguu hin dandeenye. Haa ta'uutii garuu qabeenya abbaan isaanii dhaabeef meeshaa gatii guddaa baasuu waan ta'eef abdii kutatanii dhiisuu hin barbaanne. Iddoo hunda isaatuu qotanii erga waliin gahaniin booda iddoo xinnoo adda itti taate takka as ta'uun oolu jedhanii waan shakkaniif sirriitti gadi fageessanii qotan. Booda irratti garuu wanti isaan iddoo sanaa argatan akka isaan yaadan qabeenya gatii guddaa isaaniif baasuu danda'u osoo hin taane bishaan guddaan achi keessaa burqoo eegale. Bishaan boolla san keessa qofatti hafuu osoo hin taane achi keessaayis ba'ee iddoo isaan jalqabu qotaa turanitti yaa'uu eegale. Dhuma irrattis jaarsi guddaan tokko osoo achiin darbaa jiru bishaan burqee argee itti goree ijoollee sana gaafate. Jarris dhaamsa abbaan isaanii dhaameefii ture sababeeffachuudhaan dhaamsa abbaan isaanii dhaameefii ture sababeeffachuudhaan meeshaa gatii guddaa isaaniif baasuu danda'u dachee keessaa baafachuudhaaf osoo carraaqanii bishaan kun akka bahetti himan. Innis asiin dura umrii koo keessatti bishaan naannoo kanatti lafa jalaa burqee akka hin beekne itti himee qabeenya guddaan abbaan isaanii dhaameefii du'es isuma akka ta'e hubachiise. Jalqabumarraa naannoon hunduu qotamee ol gaheera waan ta'eef biqiltoota garaagaraa dhaabanii jiruu isaanii gara fuulduraa sirreeffachuu akka danda'an itti hime. Jarris dhaamsi guddaan abbaan dhaameefii ture isuma akka ta'e hubatanii guyyaa sanarraa eegalanii jabaatanii hojjetanii jiruu isaanii jijjiiruu eegalan. Eeyyan yeroo tokko tokko qabeenyi hedduu gatiinsaa baay'ee mi'aa ta'e naannoo keenya osoo jiru arginee adda baafnee itti fayyadamuu hin dandeenyu. Humna qabnuuf beekumsa qabnu walitti qindeessinee qabeenya jiru sirriitti itti fayyadamna taanaan rakkina keessaa bahuun keenya hin oolu. Hedduu galatoomaa fayyaa ta'aa. Maatii tiktaakii keenyaa ta'uu hin irraanfatinaa.